عليكم. وعليكم السلام. እንዴት ነሽ ተማሪ? تعالي اشربوا. يعني حكمتي أيوة بر بدي ويجو يستغدغ كان ويبر دكان هي أكم نجزرتا نجا بقى جرعتي كانت من حكمتي نجا والله الحمد لله. وليان نيبر جايز كلا لسيان كوي ده بفكروا ركبتني. ودي بوين تيبي نجارو كمان متشملي لقى فكري كيس أنا جمعت في دعوة مالي جنا ما يوشني كنت لغا جنا ما يكجي دعوة سجنا ما نجي جرى كم يا كسي وقفنا نشوف ماس ميديا رابدون يستاتي ديتي قلتي جارة جنتون قرصة ممكن تعرفتي تكا غورسا كانوا ليسي ما أرغوتي غورسي ديتي برباجيسو ما نو ياد ورسي هر أي بولتين بريتو nama jaalatu wal jaalattu wal argatu jechuun eebbaa bara dura dursoo bultiin akkuma jirutti namni wal afaqqaru tokko lameen yoo rabbi waliif hireefu nama hiree qabuu fi nama nasiiba qabu rabbi nama rabbiin jaalatu nama wal jaalatu walitti fide dura dursoo namni bar jaalatte qofaaf hin harkattu bar nama wal jaalattu yoo wal harkatte maas bultiin bareeddudha. Yoo waliin harkannes gahaan beekuu bareedduma natti fakkaatti. yaa miira keessa seennee baraamtuuti bultii jaalamna jennaan tamaaruu nu dhorgitanii kunoo timirti dhiifnee fikir eegalle yaar Tamaaraan hima danda'amaa bara. isma kiyaan ta'u waan hin taane Haala xiyyaan ilmoo xiyyaa wajjin mana barumsaa deemee baradha waan ajaa'ibsitti ta'u. adama bara amma eegaa ati fixxee bara amma timirti eegaluu hin dandeetti waan silaa namni barbaadu hundaa fixxee bara maaltu sila Maal jechuun waan namni barbaadu hunda fixxee jechuudha. Ajaa'iba xiyyaan. nama jaalattu argatte ammaal siyaaf yoo ilmoo ta'eeti wajjin barachuu malee Biyya ganaa waa hedduu naaf maali? Dubartiin bakka heerumtee gadi jaamu waa hundi dhumate jechuu akkasii yaaddanii. yaa waan maaltu hafiree wanti hafe hin jiru bar waa mara argite jechuu barbaadeeti jechuun jireenya hima itti fuufaa haa ta'u maaltu waan na hafe jettuun qabda. Ara ganaa ብዙ ነገር ይቀረኛል ያለት ያ ማላሱ የተሰገና አዱኛ ተነጉጉት የምናኑት ጭራሽ አረ ኑመንቱቂና መለ ማ አዱኛ ጉደንሞ jechuun ganaa dhumatee miti dhumanne jechuu barbaanneeti hin eegalle malee. Bare jireenya hin dhumatu garuu kana osoo hin argiin naaf nama ka jettu hin qabdu bar hin qabdaa. Baay'ee jira. Fakkeenyaaf maal faame? Sanii waan barbaachisu. Jechuun bakka amma namni tokko akkamii yaada namni hedduun tokko miti hedduun dubartiin tokko dhugaadha. Dubartiin bultumaan turti. Jechuun
dubartiin bultumaan tolche dubartiin yoo heerumte bareedaa beekte garuu heerumtee illee bakka waan hundi dhumateetti lafa qabachuun qabdu si galee. Sunis dhugaadha. Maa yaa eegaa barnoota jira jira waa baay'ee nama eeggata garuu jiraanne intalli takka heerumtee yoo doktara ta'uu barbaadde yoo abbaan manaa kan kee hariifa ta'e nama si qarqaaru yoo ta'e nama si jabeessu yoo ta'e nama guddina keeffadhu yoo ta'e heerumtee doktara ta'uu dandeessa yoo abbaan manaa kan kee garuu akkas hin taane kushuma keessa dhaabbataa ooltu. maatiidhaan akkasitti baratanii bakka gaarii ta'an jiru garuu abbaa manaa kee irraa si galee nama jechuun abbaa manaa kee jabaa taanaan doktara illee ta'uu dandeessa waan barbaadde baratee ta'uu dandeessa. Naataan mati eegaluu deemtaa barachuu keenya yoo mafa qabeetti barnoonni dhumatu silaayi. yaa jireenyi nu barnoota bara. Illee rabbiin bultii akka keetii nuuf haa kennu. Kanuma akka keessanis na yaran hidhas. Kan akka keessanii. Funyaan siniif kenne rabbii funyaan keessa loogoo ilkaan keessan cabbii gurbaan dhaabbii tola bareedaa hundaan guutee si bareedduu kana onnee irratti of muudee atiis tole jettee jaalalaan dhowwaattee inni abbaa ilmaan kee atis giiftii taatee gulbiraa bareedduu dhugaa isin lachuu umurii dheeressee waliin sin haa bulchuu siniif kenne rabbii funyaan kee. Waan tertarik kabra. Ani naga jira. Alhamdulillah. Samaaru jira. Timirtiyyuun dhumatti tantee qoyi kanaa eebbifamuun keenya. Siyaameera makunoo eebba kiyyaar. Eebbi dhiyaa. Yoomi amma manti matakkanaafa. Ay, bareedaadha. Ni dhufta? Inshallah. Yoomitti yoom booda waggaa tokko booda yoomitti hin dhageenye. Ji'a takka. Maaliif beekama dhufuu hin danda'a? Eegaa waan rabbiin maaltu beeka. Kan garuu kunuunsitti himee. Ayyaanni. Rabbii osoo jiin hin ga'in dhufuu danda'a. Ameerikaan fagoo midhaasuma hin dhufna ayyaati. Fagaattuu yaadamnaan. Yaaboo. Maqaa maanzariitii yaa waan qabduuf yeroo hunda si yaadadha. Ana moo Sabriinaa baanta? Ana baanta? Ana baanta moo? Sabri. Si. Okay, maqaa maanzariitii maqaa kiyya.